بام 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 الشمع هركفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمي جرتو نجيني بدادا وردفتوني channel دكتور قبة تيوب وندمت كيسانويو نما تقطعتني لما تعتني بك سنجرتن وندتويو نجيني ربي بدان سنير راح جراتو جتة وري channel كنا فارو تعتن سبسكرايب أكسم عمل share video kana gochuudhan akkasuma ammallee isinitti like gochuudhan hajamarru kanaaf hamma qophiin kenna dhumatutti nu wajjin tura haye arda dhaamsi tokko qaba dhaamsa lama musadii akkasuma simee qayyu san dhaamsa meeqa qabadde dhufee handagadde dhaamsa baay'ee magawaamatte amma gana deen dubbadu dhaamsa har'a dhaamsa baay'ee dhaamsa kana hin jedhamne jechuudha. Dhaamsa baay'inni isaan beekamne yoo qabadhee dhufe dhaamsi ani qabadhee dhufe sunis waa'ee hojii onlaayinaa jechuudha. Hojii onlaayinaa kana jechuun ani amma yeroo baay'ee beeytanii waa'ee kana dalagaayyuu. Waa'ee kana irratti ammoo ani jechuun ani gobazii namni kamuu na beekaa namni hin beekne hin jiru. Namni hin beekne immoo namicha amma viidiyoo kana daawwataa jiru qofa. Namni hin beekne si ka'amma viidiyoo kana kallatti dan amma daawwataa jiru qofa namni hin beekne. Kanaaf Dr. Gabbee namni hin beekne hin jiru jechuudha. Dr. Gabbee namni hin beekne hin jiru. Namni kamuu hin beeku. Dr. Gabbee namni kamuyyuu hin beeku. Namni hin beekne illee baradhaa. Namni hin beekne illee Dr. Gabbee baradhaa doktorii keessan nama isiniif jecha barataa turedha. Nama isiniif jecha tuumamaa turedha. Isin maan baranne maalii baratan rakkoo qabaa? Baradhaa kottaa dhufaa irraa fayyadama. Social media jiru hundi wayyin wanni asirratti dallaalama kun baay'een isaa harki dhibbarraa harki 95 yookiin immoo 97 kas kijiba. Kiyya immoo dhugaadha. Ani miti itti kiyya dhugaadha. Nama dhugaa jirtu irratti hundaa'e waa gadi yaase beeytanii dhugaa kana nuti dhugaa kana beeytanii irratti duuna malee kana irraa dabnu maaliidhaaf dhugaan kun social media kanarraa kottaa dhufaa dalagadhaa qalbiin dabina. Tokkoffaa ara dhaamsa muraasa eegalee dhufe tokkoffaa irratti warri mobaayila guddaa mobaayila tashii kamataa yaa ta'u qabachaa Facebook hin qabne Facebook gammaan banatin ani maalitti sheemin isin haa qabu sheemidha lammaffaa namni akkasuma ammallee Facebook banatte emailiin banatin sheemidha haraamayyuu akkasitti qati waan guutuu ulaagaa guuttee qabaachuun xiqqama jechuudha. Haraama jechuun haraama kaan osoo hin taane hin barbaachisu jechuudha malee haraama kaan akka seetanii akka nan qeeqne koomenti jedhanii qabaachuu qabda waa hundayyuu warri tashii qabatanii ammoo tashii qabata rarraasaa akkana deema sooshaal miidiyaa kanarra hin jirre maal gootaa qabata maal nu fayyadda faayidaa maal nu qabda nu sabiskiraayib godhuu dhiisii ifiyyuu hin fayyadne dura fayyade. Ashii kabaachaa jiran bakka muudin irratti hin qo'atin akottaa social media jiru hundaa kottaa fayyadamaa qalbiin dhabinaa kottaa dalagadhaa dhugaan jirtu tan maaliidhaaf namni waa kami keessattuu hirmaachuudha qaba keessattuu ijoolleen Oromoo hirmaadha sirritti akka warra ilmaan soddaa dalagadhaa qalbiin dhabinaa kottaa ta'a dalagadhaa kottaa fayyadamaa. Warri akkaataa itti banatan hin beekne social media hojii onlaayinaa kana akkaataa YouTube itti banatan akkaataa email itti banatan akkaataa Facebook itti banatan jedha itti search godha namni anja biddeen afiitiif dirqamee si barsiisa. Galatooma ammoo Abdul App Abdul Mobile App Shamsu App dhaloota qubee yookiin immoo Shimeeman Shaku App hundi kana osoo hin jenne galatooma maaliidhaaf ani viidiyoo keessan hordofuudhaan YouTube banadha. Video keessan hordofuudhaan social media jiru hundaa banadha. Akkasuma ammallee warroonni hojii mootummaa dalagan banadhaa isinillee waan kana kottaa keessa na dalagadha harkaa biyyee qofan eegna. Afaan bantanii osoo isin akkanatti afaan bantaniitti jettan isin dhoowwatu mootummaan gowwaadha. Kottaa dalagadhaa qalbiin dhabinaa dhugaan jirtu tana. Ana ammoo dhugaa dubbatu irraa wanni xiqqoo sana daangessaa hin jiru kottaa dalagadhaa social media kana irraa kottaa dalagadhaa. Angkaleessa illee kan nuti dalagadhaa kottaa qalbiin